jalqabaatiin salaalee aanaa warra jaarsoo fi kuyyuutti haleellaa diroonii bulchiinsi Abiyyi Ahmad guyyaa kaleessaa raawwateen lubbuun namoota hedduu dabruun himame. Haleellaan xiyyaaraa nammaleessaa kanaan maatii tokko keessaa obboleeyyan lama jalqabee hanga 6tti akka ajjeefamantu himame. Namoonni haleellaa kanaan madaanis baay'eedha kan jedhan maddeen odeeffannoo OMN ajjechaa suukanneessaa kana booda mootummaan naannicharraa neetwoorkii Jarri kotani albeti karaman babatani